Akkam jirtu maatii quberadhaatiif biyyi keessas biyyalas kan jirtan bakka jirtanitti nageenya isiniif haa ta'u. Sagantaa irraatiin jechoota irra butaa waliin dubbisna, akkasumas illee jechoota irra butaa erga ilaalleen booda immoo jechoota kana waliin shaakala jechuudha. Kutaa dabrees haala kanatti waliin shaakallee turre sagantaan irraa jechoota waliin dubbisna jechuudha. Sagantaan irraa jechoota dubbisuudha. Kanaaf hundi keessan namoonni jechoota dubbisa shaakala jirtan hanga dhumaatti ani waliin jechoota kana dubbisa shaakala isiniin jedha jechuudha. Akkasumas gaaffii isin gaafadha jechuudha. Dhuma irratti deebisaa isinitti himaa jechoota asirratti ilaaltan kana jechuudha. Koomentii irratti guutuu jechuudha. Tokkoffaa jala jecha jabaa ta'e jechuudha. As keessaa jechoota jabaa ta'an lakkoofsa tokko jedhaa ta'u koomentii irratti barreessaa jechuudha. Akkasumas immoo jechoota dheeraa ta'an lakkoofsa lama jalatti koomentii irratti barreessaa jechuudha. Akkasumas illee irra butaan immoo lakkoofsa jalli as keessa jechoota filadhaatu jechoota irra butaa ta'an koomentii irratti barreessaa. Akkasumas illee afur immoo jechoota gabaabaa as keessa filattanii jechoota gabaabaa ta'an koomentii irratti barreessaa jechuudha. Wanti nu guddaadha jechoota gosoota jechoota adda baasuu keessan akka ilaalu jechuudha. Dhuma irratti deebisaa waliin ilaalla jechuudha. Kanaaf hanga dhumaatti waliin ta'a. Namoonni haaraa taatan chaanaliin kun namoota hedduu akka gahu laayikii sabskaraayib gochuu hin dagatina isiniin jedha jechuudha. Maatii keenya namoota keessaan barachuu barbaadaniif bilbila asirra jiruun karaa imootiif waasappii telegiraam na dubbisuu dandeessu isiniin jira. Jechoota irra butaa jechuun irra butaa dubbifamaa irratti uumama jechuudha. Akkam dubbifamaa irratti yeroo jennu kutaa darbee akkuma isinitti himee dubbifamaa waliif fakkaanne akka bifa kanaatiin yoo dhufe jechi kun irra butaa jenna jechuudha. Jecha irra butaa jenna jechuudha. Kanaafuu haala kamiin dubbisnaa? Waliin dubbisnu tokkoffaan waa laa irratti uumame irra butaa akkuma laa fi daadha. Kanaafuu laa waa waliif wal achi booda daa waldaa kun immoo har achi booda ka harka kun immoo mir achi booda ga mirga jenna kun immoo il ifilaadha il achi booda kaan ilkaan jettan jechuudha. Kan itti aanu gal achi booda ga achi booda la galgala kun immoo rii feen naafisaa waan ta'eef feen jenna achi booda sa rii feensa rifeensa kun immoo moor achi booda ma morma kun immoo jil achi booda ba jilba kun immoo har achi booda mee harmee kun immoo qab achi booda du qabdu tur achi booda te turte kun immoo saa achi booda bab baafi baaratu uumama jechuudha. Kanaafuu bab achi booda ni sababni sababni jedha jechuudha. Kan itti aanu mal achi booda kaa malkaa kun immoo qulqullu lurratti hin jabaata jechuudha. Qulqullu jenna jechuudha. Kun immoo him achi booda te himte kun immoo daa achi booda bar achi booda su dabarsu kun immoo dug achi booda da dugda kun immoo hun achi booda da hunda gor achi booda sa gorsa kun immoo dar ga go gorratti hin jabaata dargaggoo jenna jechuudha. Dargaggoo jennee dubbisna. Kan itti aanu dhab baratti jira irra butaanii dhab achi booda de dhabde kun immoo naarratti an achi booda gaaf achi booda too achi booda ta an gaaf toota angaftoota kun immoo faadha yaarratti faayya iddoo kana irra butaan dam achi booda te fayyadamte jennee haala kanaatiin dubbisne jechuudha. Kanaaf akka fakkeenyaatti jechuu kan isin irra deddeebi'aa dubbisaa jechuudha. Kanaafuu gara dubbisa isa kanatti yoo deebinu immoo jaalala obbolummaa mata jedha jechuudha. Shaakaliin dubbisa keenya mata dureen jechuudha. Obbolaa lama isin dura viidiyoo dhaabatoo jechuudha dubbisa. Achi booda immoo iddoo dogongortan ana waliin asirratti ilaalla jechuudha. Obbolaa lama obboleessa angafaa fi quxusuu qe'ee tokko keessa waliin jiraatu turan. Huniidha. Guddaa waan ta'eef qubeellaa fakkaachuu danda'a inni keessaa akka laatti namoonni dubbisaa jirtanii. Kanaaf jalqaba irratti yeroo baay'ee dhufnaan fakkeenyaaf kan dogongorre jechuudha. Akkanatti barreetoo fakkeenyaaf laa kan ta'us biratti sirriitti ilaalaa. Akkatti barreeffamna kun laadha. Maaliif hojjettan dubbifamaa dubbachiistuu wajjin barra. Ammas biratti
Kanammoo ii jechuu hin dandeessan jechuudha. Isa jalqaba ii jechuu hin dandeenye. Maaliif yoo jettan dubbachiistuu waliif fakkaanne wal cinaa hin barraa'u jechuudha. Yoo barraa'es maal as bira akkuma ilaaltan mallattoo hudhaa qabaachuu qaba. Mallattoo kana qabaachuu qaba jechuudha. Kanaafuu akkanatti dubbachiistuun cinaa jiraannaan qubeessummaadhaa dubbifamaadha. Dubbachiistuun cinaa jiraan dubbifamaadha. Laadha. Itti aansee immoo dubbifamaa akkatti dhufnaan maal jechuudha? Iidhaa jechuudha. Haala saniitiin fudhadhaa tole. Dubbifamaan cinaa jiraannaan as biratti amma iitti aanee dubbifamaadha saanii as biratti. Kanaafuu kan jalqaba ii jenna. Maaliif dubbifamaa waliif fakkaanne irra butaa as bira jalqabarti yeroo baay'ee hin barraa'u. Dubbifamaa waliif fakkaanne irra butaan kan uumamu gidduu keessatti yookiin dhuma irratti waan ta'eefuu jalqabarratti irra butaan as biratti uumamuu hin danda'u. Kanaafuu jalqabni isaa dubbachiistuu ii jedhaatu fudhadhaa jechuudha. Itti fufnaa kan itti aanu isaaniis jenna. Kun immoo qonnaan bultoota ture. Kan itti aanu immoo midhaan wal qixxee qooddatanii daaratti jabata qooddatanii gootaraa addaa keessa kaayan jedhe jechuudha. Kan itti aanu immoo kan viidiyoo dhaabatu immoo yaa dubbisaa jechuudha. Achi booda immoo waliin dubbisna. Kan itti aanu obboleessi quxusuun kophaa isaa jiraata. Inni agartanis biratti ii jenna. Maaliif itti aanu dubbifamaa naa waan jiruuf. Inni obboleessi koo maatii guddaa qaba. Kanaaf midhaan baay'ee isa barbaachisa jedhee yaade. Halkan ka'ee gootaraa isaa irraa saanduqa 2 fuudhee gara gootaraa obboleessa isaatti dabale jedhe jechuudha. Kan itti aanu immoo halkanuma sana obboleessi hangafaas yaadee obboleessi koo kophaa jireenya geggeessaa deeggarsa qabaachuu mala jedhee midhaan isaa irraa fuudhee kan obboleessa isaa keessa kaayee jedhe jechuudha. Ganama yoo laalan midhaan isaanii akkuma ture fi hin hir'anne argan. Booda irratti halkan utuu midhaan walitti dabalaa jiranii walitti dhufan. Imimmaan jaalalaa dhangalaasaa wal hammatan. Walii yaaduu fi arjummaan riqicha jireenyaati jettanii haala kanaatiin dubbisnaan sirriidha jechuudha. Kanaafuu jechoota dogongortan koomentii irratti na barreessaa jechuudha. Yeroo dubbistan jechoota isin rakkisan as keessaa jechuudha. Jechoota hunduma keessaa yeroo dubbistan jechoota isin rakkisan koomentii irratti na barreessaa. Achi booda immoo haala saniitiin immoo jechoota biraallee irra butaa irratti immoo jechoota jabaa irratti jechoota isin dhiban haaluma saniitiin illee jechoota biraa waliin shaakala jechuudha. Wanti inni guddaa sirriitti akka waliin jechoota sirriitti dubbisa keessan akka fooyyessan jechuudha. Kanaafuu haaluma kanaatiin waliin shaakala. Chaanaliin kun namoota hedduuf akka gahamu hundi keessa laayik godhaa isiniin jedha. Yeroo laayik gootan namoota hedduuf gahaa jechuudha. Chaanaliin keenya illee guddachaa deema jechuudha. Kanaafuu laayikii akka hin dagatamne isiniin jedha. Hanga dhumaatti waliin waan taataniif dubbisni shaakalli keenyaa asuma irratti dhaabbata jechuudha. Gara gaaffii isin gaafadhetti yeroo deebi'u jirta kan jedhu maalidha? Irra butaadha. Irra butaadha. 3 ta'a. Ergaa kan jedhu inni kunillee irra butaadha. Marqaa kan jedhullee irra butaadha. Furdaa kan jedhullee irra butaadha. Qabatee jedhamu qabatee gabaabaadha dubbachiistu akka qaba. Kanaafuu gabaabaa jenna jechuudha. Akkasumatti illee immoo guddaa jennu maalidha? Jabaadha. Guutuu dheeraadha. Adda maal jettan? Jabaadha. Daaratti jabaata. Bira gabaabaadha. Ana gabaabaadha ammallee. Waadaa dheeraadha. Amma jennaan jabaadha. Diimaa jennaan dheeraadha jechuudha. Haala kanaatiin guunnaan sagaleewwan hunduma isaanii gosoota jechoota isin galee jechuudha. Kanaafuu sirriitti akka haala kanaatiin guunnaan sirriidha jechuudha. Kanaafuu kutattanii hanga wal agartuutti gara isiniif haa ta'u nagaan haa ta'u galatooma.